raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Harka fuune ashamaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar caqasaa jirtan. Nagaan keenya isinaa ga'u. Sagantaa keenya yeroo hundumaa sa'aatii kanatti simbiraan geenyu qabannee dhiyaanneerra. Jalqaba irratti oduu isin nageessifna. Itti aansinee muuziqaawwan isin bohaarsan isin affeerraa sagantaa hubannoo beektotaa isiniif qophaa'ee caqastu. Turtiin keessan nu faanaa ta'u amma gara oduuttan isin ceesisa. Mootummaan Bilxiginnaa namoota nagaa hidhee dhoksaan ajjeesuutti jira. Oromoonni Walloo beelaaf saaxilamanii jiraachuun himame. Barattoonni Oromoo 7 yuunivarsiitii Boongaarraa ari'amanii kunneen hangafoota oduuti. Sirni Bilxiginnaa farra Oromoo fi Oromummaa ta'uu hubachuudhaan namoota sirnicharraa qoollifatan irratti eegdonni sirnichaa gara jabina daangaa darbeen ajjeesaa fi hidhuudhaan dararaa olaanaa irraan gahuu maddiitti mana hidhaatii baasuun ajjeesuu itti fufuu isaaniitiin uummanni Oromoo yaaddoo hammaataa keessatti argamuusaa jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa himan. Namoonni raadiyoonii Dirree Shaggar bilbilaan dubbise akka eeranitti ajjeechaan addaa Oromoo irratti xiyyeeffate waggoottan 3 darbanitti haala kanaan dura mul'atee hin beekneen lubbuu qeerroowwan fi hayyuulee gaaga'aa jiraatullee gochaan suukaneessaan ammaan kana gara jabeeyyiiwwan Bilxiginnaatiin Oromiyaa irratti namoota nagaa sabboonummaa qaban irratti raawwatamaa jirummoo egeree labata Oromootiif daran yaaddessaa ta'uusaa dubbataniiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abuna Gindabarat namni maqaan isaa Boojaa Ijaaraa jedhamu fulbaana 4 bara 2014 qaamota mootummaatiin ajjeefamuun reeffi isaa laga filannoo jedhamutti yoo gatamu bifuma wal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu magaalaa Garba Gurraachaatti namni maqaan isaa Addunnee Daadhii jedhamu guyyaadhuma wal fakkaatu mana hidhaa keessaa baafamee akka ajjeefame maddeen keenya himaniiru. Shamarree Mootuu Gurmeessaa immoo sababa obboleessi ishee loltuu waraana bilisummaa Oromoo ta'eef qofa guyyaadhuma kana halkan magaalaa Amboo keessaa qaamota nageenyaatiin yoo butamtu haaluma wal fakkaatuun qeerroon Boonsaa Jamaal jedhamu kaleessumti isaa fulbaana 3 bara 2014 halkan Harargee Bahaa aanaa Dirree Xiyyaaraatti humnoonni mootummaa mana jireenyaa isaa cabsanii seenuun akka hidhanii fi reebicha hamaa irra ga'een yeroo ammaa haalli fayyaa isaa yaaddessaa ta'uu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar ibsaniiru. Torbanoota darban keessas magaalaa Finfinnee keessaa namoota ukkaamsanii hidhaa akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Wabii Waaqootu gabaase. Yuunivarsiitii Boongaatti barattoonni Oromoo sababa eenyummaa isaaniitiif qofa dararaa fi gidiraa hamaaf saaxilamaa kan turan yoo ta'u dhiyeenyuma kana garuu barattoonni Oromoo 7 sababuma wal fakkaatuun yuunivarsiiticharraa ari'atamuun himame. Barattoonni Oromoo mooraa yuunivarsiitii Boongaatti barnoota isaaniirraa ari'atamanis Abbayaa Ejjetaa, Qalbeessaa Soorii, Boonaa Soorii, Qajeelaa Haftaamuu, Zakkaariyaas Margaa, Dabalaa Waaqjiraa fi Iyyoob Salamoon ta'uun beekameera. Mooraa yuunivarsiitichaa keessatti loogii sanyummaa hundee gadii jabeeffateen barattoonni Oromoo ammallee akka malee rakkachaa jiraachuu maddi raadiyoonii Dirree Shaggar bakkasii ragaa baheera. Waggoottan arfan darban kana barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee biyyattii garaagaraa keessatti Oromummaa isaanii qofaaf kanneen ajjeefamanii fi warreen carraan du'aa jalaa oolchite ammoo dararaa hamaaf saaxilamaa turuun isaanii ni yaadatama. Keessattuu rakkina yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa kanneen akka Waldiyaa, Dabre Birhaan, Baahirdaar, Dabre Maarqos, Dabre Taaboree fi kanneen biroo keessatti barattoota Oromoorra gahaa turee fi gochaalee suukaneessaa irratti raawwatamaa ture raadiyooniin Dirree Shaggar gabaasaa turuun kan yaadatamudha. Gabaasni kan Liiban Jaarsooti.
Sababa waraana waggoota dheeraaf Oromoota Walloo irratti geggeeffamaa turee fi ammallee geggeeffamaa jiruun uummatichi beelaaf saaxilamuun ibsame. Dhalataan Walloo tokko bakkasii yaada bilbilaan raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin akka himanitti Oromoonni Walloo baroota dheeraaf ilkee diinaa keessa taa'anii qabsoo hadhooftuu geggeessuun eenyummaa fi qabeenya isaanii eeggatanii har'a ga'anillee roorroo dhalootarraa dhalootatti darbaa dhufeen ammallee haala hammaataa ta'e keessatti akka argaman ibsuun yeroo ammaa beela hamaaf saaxilamanii jiraachuu dubbatan. Rakkoo beektu lolli naannoo Amaaraatii fi mootummaan wal qabate nurra banamee daangaa keenya Affaar irraa kaasee hanga daangaa Finfinnee gaditti Oromoo Walloo jiru sanitti lola ture jechuudha. Waggoota dheeraa kan nurrumatti ture jechuudha. Irra deddeebi'ee lolaan nu laaffisanii qabeenya keenya saamanii mana keenya gubanii qabeenyi keenya barbadaa'ee uummata buqqisanii turan jalqaba jechuudha. Lafa isaa sanarra buqqee ganda namaan deemne ture. Har'a immoo lola lammaffaa nurratti deebisanii uummata raayyaa Qobboo Azaboo Ijuu warra Baabboo warra Iluu kuni buqqa'anii Walloo keessanii deemaa Oromoo erga jettanii qomoo keessanii dabalamaa asii maaliif gootanii jedhee naannoon Amaaraatii fi kan Tigraay jala jiru mootummaadhaan hoogganamu waraanni rabbanamee uummata buqqisee jira. Oromoo Walloo jedhamee yaamamu tokkittiin kan midhaan qabuu fi waan nyaatu qabu tokkollee hin jiru, qabeenya qabu tokkollee hin jiru. Hubaatii diinaa yeroo adda addaatti Oromoota Walloo irra gahaa turee fi jiruun horteen isaanii jalaa gubachuu fi saamamuu maddiitti humna diinaa weerara itti aggaamamu qolachuuf waanuma qabanitti dhimma bahaa waan turaniif harki jalaa qallachaa dhufee beela hamaa kanaaf saaxilamanii akka jiran himu. Qabeenyi isaanii karaa tokko qofa miti kan dhumataa jiru. Kan rasaasa bitu qabeenya isaarra, kan nyaatu qabeenya isaarra, kan lolamaa kan gubataa jiru, kan barbadaa'aa jiru, kan mani gubataa jiru qabeenya isaati, kan mootummaa saamaa jiru qabeenya isaati. Maasaa isaa keessatti illee burtukaana gaarii yookaan immoo waan gaarii gaafa arge naannoo Amaaraatiin dhaqa walirraa qooddadhaa jedhee ergaa ture jechuudha. Lafa keenya irratti maaliif qooddataa? Yoo fedhe akka keenya kana qotatee maaliif hin biqilchineen oomishne jedhee mormaa tureyyuu daangaa irratti jechuudha. Affaariin illee akkasuma deemaa qooddadhaa jedhee uummata Affaaritti meeshaa 14 sanitti hidhee uummata keenya reebsisaa turanii jechuudha. Sababa kanaanii akka beelaaf saaxilamanii uummanni keenya beela'ee daandiirra taa'ee daa'imman keenya dhukkubaaf saaxilamanii beela'anii du'aa jiran. Itti dabaluunis sabaa fi sablammoonni biyyattii hanga uummata Walloo hin rakkanne mootummaan aangoo harkaa qabu yeroo gargaaramanitti Oromoonni Walloo akka lammii lammaffaatti ilaalamuun waan hin malle ta'uu maddi keenya kun ibsaniiru. Affaariin osoo buqqaane buqqee jedhee mootummaan gargaarsa godhaa jira. Naannoo Amaaraa hunda isaati uummanni beela'ee gubate jedhee mootummaan mataa isaatti gargaaraa jira. Uummata buqqee lafa jiru qabeenya isaa saamamaa jiru garuu namni quba qabu hin jiru. Rakkoon keenya amma nuti saba lammaffaa taanee akka jiraataa jirru fakkaanna. Dhumarrattis Oromoonni Walloo yeroo kamuu caalaa gargaarsa akka barbaadan kan eeran maddi keenya kun dhalli Oromoo biyya keessaas ta'ee biyya alaa jiraatu kamiyyuu beelli waan hundaarra hamaa ta'uu hubatanii Oromoota Walloof akka birmatan waamicha godhaniiru. Ilmaan Oromoo na ilaallata dhimmi kun kan jedhuuf kan hin dhaamsa qabu osoo saba biraati sabaaf sablammii nyaachisee obaasu akkamiin sabni keessan sinirraa citee halagaa keessa taate kuni akkamitti beela'a? Beela'uu hin qabu, gargaaramuu qabanii, tumsuu qabna, sagalee ta'uufii qabna, tokkummaa keenya cimsuu qabna, Oromoon saba isaatiif akka ta'u agarsiisuu qabna. Kan gabaase Wabii Waaqooti. Itoophiyaatti wal waraansa kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru irratti kanneen qooda fudhachaa jiran hundi haalduree tokko malee dhukaasa dhaabanii marii siyaasaaf gadi taa'uu akka qaban Ameerikaan akeekkachiifte. Waajjirri ministeera haajaa alaa Ameerikaa ibsa baaseen akka beeksisetti waraana kaaba Itoophiyaatti humnoonni bilxiginnaa humnoota Tigraay waliin taasisaa jiran irratti kanneen qooda fudhatan raayyaa ittisa biyyaa, loltoonni Eertiraa fi humnoonni mootummaa naannoo Amaaraa idilee fi al idilee ta'an hundi humnoota Tigraay dabalatee dhukaasa dhaabuun marii furmaataatiif of qopheessuutu irra jira. Waraana kaaba biyyattiitti geggeeffamaa jiruu fi kallattii furmaataa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa eeran gaarummaadhaan simachuun ishee kan ibsitu Ameerikaan mootummaan federaalaa fi addi bilisa baasaa uummata Tigraay haalduree tokko malee waliigaltee dhukaasa dhaabuu itti fufinsa qaburra gahuu akka qaban cimsitee gaafattee jirti. Sababa daangaa babal'ifannaa mootummaan naannoo Amaaraatiin waraana kaaba biyyattiitti geggeeffamaa jiru dabalatee wal waraansii fi walitti bu'insi kutaalee biyyattii adda addaa keessatti adeemsifamaa jiru sochii hawaasummaa siyaasaa fi dinagdee biyyattii akka malee kan jeeqe yoo ta'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaan Awurooppaa akkasumas gamtaan Afrikaa fi biyyoonni garaagaraa rakkoo biyyattii mudate kanaaf qawween furmaata akka hin taanee fi mariin siyaasaa akka barbaachisu gorsaa turanillee mootummaan Itoophiyaa mataa jabaatee qawweetu fala jechuun biyyattii kufaatii hamaaf saaxiluunsaa xiinxaltoonni siyaasaa fi
fi hayyuuleen garaagaraa miidiyaaleef ibsaa turuun kan yaadatamudha. Mootummaan Abiy Ahmediin durfamu kan ammaan kana qawwee malee jedhee lafa dhiphisu kun waggoottan 3 dura wayita aangootti bayetti qawween duula labsuun faashinii irra darbe akka ta'e himuudhaan marii siyaasaa keessoon shiraan guutameen dhaabbilee siyaasaa hidhannoodhaan gara biyyaatti galan kan akka waraana bilisummaa Oromoo gowwoomsaa turuunsaallee kan yaadatamudha. Liiban Jaarsootu qindeesse. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma hangammaati. Qophiilee raadiyoonii Dirree Shaggar hafan waliin tura. Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha, taajjabbii, qeeqa, hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Sagantaa keenya hubannoo beektota guyyaa har'aatiin yaada Itoophiyummaa jedhu ilaalchisee gulaalaa gaazexaa urjii duraanii kan ture Tasfaayee Dheeressaa miidiyaa keelloo irratti marii dhiyeenya kana hayyoota Oromoo waliin godhe keessaa yaada Piroofeesar Asaffaa Jaalataa Ameerikaa irraa, Obbo Kumsaa Buraayuu Awustiraaliyaa irraa waltajjii irratti kennan keessaa akka raadiyoo keenyaaf ta'utti fudhannee qabannee dhiyaanneerra nu hordofa. Hayyoonni lamaan keessumaa Itoophiyummaa fi nafxanyummaa haalan waan hiikanii ibsaniif hubannoo gaarii irraa argattu jennee abdanna. Gaaffiin gaazexeessaa Tasfaayee fi deebiin jaraa kunooti. Torban kanayyuu guyyaa tokko miti. Guyyaa 5 qaammee jedhamtu kana keessatti barana jaayyuu fakkaata. Guyyaa Itoophiyaa jedhanii bifa garaagaraatiin walgayiidhaa haasaa gochuudhaan fakkaatanuun ayyaaneffachaa jiru oore yaadachaa jiru akkumatti qaaniyyuu nama rakkisaa. Wantumti Itoophiyaa jedhan kun keessaa haala amma biyyattii keessatti adeemaa jiru lolootuma kallattii garaagaraatiin biyyattii keessatti adeemaa jiran wajjinuu hagam wal qabata laata. Sababumti loloota kanaa tokko miti kan kaabaa isa ifatti mul'atu. Achuma gara dhiyaatiin naannofnee warra Qimaantii warra Agaw warra Benishaangul walii gara Oromiyaa asa deebinu Affaar Ogaadeen gara Kibbaatiyyuu kan uummattoonni mana hidhaan jirre amma jiranuu manni Walaayittaa lakkoofsa hedduun kan Sidaamaa lakkoofsa hedduun kunoo maallaata. Dr. Asaffaa yoo isinii danda'ame waa'eedhuma ayyaana jedhan kanaas waggaa haaraa jedhan kanaayyuu Inqutaaxaash jedhuuni, Qiddus Yohaannis jedhuuni, Addis Amet jedhuuni. Innumtuu seenaa akkamii qaba laata? Keessaawuu awaalee aadaa traditional calendars uummattoonni ittiin jiraachaa turan wajjin cinaa qabame yoo ilaalame innoo eenyummaa jari lallaban kan Itoophiyaatti kanaaf eenyummaa sabootaa wajjin cinaa qabame akkamitti ilaalama laata? Eenyummaan kun uummattoota walumaa galatti loosii dhamoo ga'anii ture uummattoonni kun itti dhabanii moo itti argatanii itti madaa'anii moo itti dandamatan kan jettu karoo akkuma isinii ta'etti wanti kun waan bal'aadhaan an beekaa akkuma isinii ta'etti mee aangilii barbaade irraa kaasaati waan isinitti mul'atu isinitti dhaga'amu nu kenna. Obbo Tasfaayee baay'ee galatoomi gaaffii cimaa yeroo gabaabaa keessatti haasa'anii hin fixamne kaaftee garuu amma tokko irraan tuttuqa duraan dursee gaaffiidhaan ka'a. Itoophiyaawwinnati jechuun maal jechuudha? Isa dura barreetu deebii gaaffii amma gaafatamee fi akka gaariitti deebiin kennamuu danda'a. Itoophiyaawwinnati jechuun ilaalcha habashootaa jechuudha. Habashoota keessaa iyyuu amma seenaa durillee Tigiree wajjin duukaa deemaa amma kanuma Amaaraa ta'e. Habashaa jechuun ilaalcha Amaaraa jechuudha. Ilaalchi Amaaraa kun karaa poolitikaas, karaa aadaas, karaa dinagdees ilaallee waanuma ilaalcha uummata Amaaraa
keessumaa hooggantooti Amaaraa waan isaan tarkaanfachiisanidha. Kun maal jechuudha? Biyya jedhama garuu impaayeriin suni akka isaan huccuu isaan hodhan godhamee uummata warra kaanitti uwwifamuudhaaf wanta tilmaamamedha. Iyyuu fakkeenyaaf mee afaan ilaalu. Afaan Amaaraati. Amantaa ilaalu. Amantaan Ortodoksii Amaaraati. Tigree jiru duukaa deemaa turanii amma gargar ba'an isaanuu. Aadaan kan eenyuuti? Aadaa Amaaraati. Amma gaa mootummaan naftanyaa kun paakeejii moofa'e ciccitee uummati baay'een irratti ka'ee jiru. Uffata cicciramaa yaada cicciramaa kana yaada namni tuffate deebisanii haareessanii namatti uffisuu barbaadu. Amma si'a nagaa akkuma beekamu iddoo hundumaati namni sirna naftanyaa baay'ee Amaaraa jennu sirna naftanyaa jechuu keenya nama karuma deemu nama hiyyeessatu hin ta'in sirna naftanyaa isa qawweedhaan deeggarame mootummaaf hin jedheen faaktu mootummaa iyyuu miti kun mootummaa kashalabbeedha kan gatii hin qabne kan sobdu kan haqa namaa hin eennedha. Mootummaan kashalabbooti kun walitti funaanamanii naftanyaan kun immoo kashalabbooti kun immoo Amaara qofaa keessaa dhufan miti. Oromoo keessaa dhufaniiru kashalabboonni naftanyoota yoo jennu hiikaan isaa akka dirii ta'uu qaba. Nama qawwee baatee sirna sana deeggaru jechuudha. Oromoo keessa jira, Sidaamaa keessa jira, Walaayitaa keessa jira, Tigree keessa lammi tokko keessa jira. Warri kun olii galanii sirna kana uummata irratti ijaaranii ittiin nama saamuu lafarraa fudhachuu loliisa sanyii duguuggaa gudeeddaa iyyuma ittiin sirna dhugaatiran ittiin dhossanii haguuganii ittiin nama gowwoomsuu barbaadanidha. Namooti baay'een warri jargii ta'anii warri seenaan beenne kanaan gowwoomuu danda'u. Garuu namooti Itoophiyaa maal akka taate, Itoophiyaawwannatti maal akka taate beeku. Waggaa 150tti waan isheen nama gootu. Waan himameen dhumne. Sagaleen ga'aanu hin jiru waan isaan nama godhan. Innaa ilaalle keessumaa uummata Oromoo irratti baay'ee xiyyeeffatu. Sababi isaa akkuma Oromoon mammaaku weenniin eega isheef duutedha. Waan lafa gaarii qabuuf, aadaa bareedaa waan inni qabuuf, afaan bareedaa waanta qabuuf, pirojektii Habashootaa kana dura kan dhaabbate waan Oromoo kana. Kana balleessuudhaafitu Itoophiyaawwannatiin kun yeroo hundaa wacama. Fakkeenyaaf warra xixiqqoo bara haaraa yeroo warra xixiqqoo hin faarfatu. Kan Oromoo immoo gadeedha isin maal gootu? Afaan keessanis afaan laatiniidhaan hin katabinaa faranjii ta'uu barbaaddu. Barri irreechi keessa kunis kan seexanaati. Isin amantaa hin qabdan feegaanidha warra lagatti amanu. Kana jedhanii uummata Oromoo kana saayikoloojikaali mataa cabsanii akka Amaara ta'uudhaaf. Sirna naftanyaa kana fudhatuudhaaf irratti duulama. Duulaan amma deemaa jiru kun waanuma kashafe waan bade ittiin deebisanii gowwoomsuudhaan nama kana gowwoomsanii duulatti itti geessuudhaaf duulatti akka namni dhaqee dhumuuf keessumaa fakkeenyaaf uummati cunqurfame kun qoraani Habashaadhaaf. Qoraani jechuun akkuma beektan namni funaaneetu itti waa toshata. Uummata kana qoraanuma godhataniitu wattaaddara sachuma keessaa yaa kan naqee du'u. Namni waan isaanii hojjetu sachuma keessaa ba'a leenjifatanii. Amma warri naftanyaa jedhama kun garri caalaan ishee Oromoo keessa yaateetu Oromoo kan ajjeeftu sachuma keessa yaate. Qabaleedhaa kaastee amma gubbaatti uummata keenya kan qabsiisu kan ajjeesisus uummata naftanyaa'ee ilaalcha Itoophiyummaa kana fudhateedha. Sababa lamaaf fudhata namni tokko wallaalumaaf waan isaa seenaa wallaaluudhaaf. Lammaffaa immoo garaadhaaf fudhata opportunism. Fakkeenyaaf warri baratee xinnoo ishee mana barumsaa dhaqe waan kana xinnoo ishee beekaa garuu beekumsa caalaa garaa aangoo argachuu ittiin bulina makiinaa gaarii oofuu mana gaarii qabaachuu lafa Oromoo gurgurachuu irratti wanta hundaa'aniif yaada Itoophiyummaa kana Itoophiyaawwannatti jedhee warri wocu afaan Oromoodhaa warri wocu kuni uummata argitee uummata garaadhaaf jedhee afaan faranjiitti mercenarii jedhamu warra bitamee uummata isaa irratti ka'ee harma ittiin bulinaadhaaf waan akkasii hojjetudha. Kan Abiy beekamaadha Abiy naftanyaadha.
harmeen isaas abbaan isaas Amaaraa abbaa isaa ajjeese akka dhageenyetti abbaan isaa gisee harmee isaa fuudhee ulfa turtee ulfa Amaaraatti fuudhee inni gadi ba'ee interviiwudhaatti dhiyoo kanatti akkuma ijoollee kootittan guddisee utuun hin loogin waan fedhe godheen guddisee jedhe. Eega kana jedhee jaarsi kun torban lama caalaan teenye hin ajjeefame. Abiyyi nama Oromoo jibbu Oromoo keessatti dhalatee guddatee piroojeektii Minilikiin calqabame. Haayile Sillaaseen itti fufame. Mallasiin mootummaa Tigireedhaan itti fufametu isaan irraa gar tokkotti jallisee amma Tigireen olaantummaa Amaaraa gadi cabsee turte kan ishee ol kaafattee turte amma isa dhiiseen immoo isa dura ishee wajjin waggaa 27 hojjechaa ture dhiisee Amaaraa wajjin olii galeetu sanyii isaatii aadaa sanyii isaatii ilaalcha sanyii isaatii afaan Oromoodhaan kan waan badaa godhu afaan Oromoodhaan haasa'a. Nama gaddisiisa. Oromoo keessattuu boofi dhalatee boofi utuu Oromoon hin beekin summii facaasaa jira. Summiin kun Itoophiyummaadha. Itoophiyummaa jechuun Oromoodhaaf wallaaluma, du'a, deega, rakkachuu waggaa 150 kana uummata Oromoo dukkana keessa jiraate, hiyyuma keessa jiraate, itti roorrifame, hin ajjeefame. Itoophiyummaa jechuun kana. Amma seenagaa olnaasonni Oromoo finiinaa jira. Ummati Oromoo aadaa Oromoo ol kaasaa jira. Ilaalcha Oromoo ol kaasaa jira. Sivilaayizeeshinii Oromoo ol kaasaa jira. Keessumaa addi bilisummaa Oromoo fi WBOn of eeggoon illee yeroo kana gaa akka namni hin hubanneefitu gar tokkotti jallisanii qoraan gochuudhaaf qoraan ta'ee akka inni dhaqee isaaniif lolu. Kan biyya dhuunfatu isaan, kan biyya bushu isaan, Oromoon ashkara ta'ee wotaadara ta'ee dhaqee isaaniif du'a. Kana gochuudhaafitu irratti propagaandaa godhaa jiranii ittis mataattiin nama dhiquudhaaf propagaandaa sobaaf wallaalummaan propagaandaa oofaniitu Oromoo ittiin bituudhaafitu guyyaa Itoophiyaawwannatii jedhama. Guyyaa Itoophiyaawwannatiin guyyaa garbummaa uummata Oromoo irratti itti fufuudhaaf, garbummaa uummata cunqurfaman dhuma irratti itti fufuudhaaf, sanyii duguggaa ittiin fufuudhaaf, sirna naxxanyaa ittiin deebisanii ijaaruudhaaf godhamu malee waan haaraa miti. Waanuma dur godhaa turanitu fooyyessanii itti fufaa jiran jechuudha. Isa dur Tigireen illee sobdee guyyaa mootummaan TPLF guyyaa uummatootaa jettee sobdee sin aadaa keessan gara huccuu keessan uffattanii yoo sirbitanii walqixxummaan kanatti itti nama gowwoomsaa turte. Isaan kun immoo isheeyyuu haqanii isheeyyuu balleessaniitu sirna naxxanyaa bifa haaraadhaan deebisanii gaddaaf hojjechaa jiru. Kanan jedha galatoomna Butusfaan. Obbo Kumsaa waa'ee ayyaana kana irratti jarumtu waan iyyuu walii galaniif fakkaatu warri dhiyaatee haasaa gochaa ture gochaa jirus yaada walitti bu'uu haasaa walitti bu'uu akeeka ajandaa walitti bu'uu dhiyeessaa jiru faana buutee ta'ee tan amanaa. Maali haala lafa irratti mul'achaa jiru kana muddama mootummichi keessa jiru kana wajjin jeequmsa biyyattiin keessa jirtu wajjin biyyattiin garamitti adeemuu malti laataa kan jedhu wajjin lallabbiin kun wanni torban guutuu godhan kun waanuma mootummaan kan biraa kan keessa dabarrees kan akkasii kan godheeraa kan jedhu wajjin maaliif iyyuu barbaachisee hagam immoo bu'aa jarri yaade argamsiisuu danda'a laata. Galatoomii Tasfaayee. Dooktar Asaffaa waan baay'ee waan atama jette kanayyuu gaaffii atama jette kanayyuu deebiseera dhugaa dubbachuudhaafi. Waan inni dubbate keessaa mee kan dhaggeeffattoonni kee hin hubatan jedhee ani yaade waan warri Itoophiyaa barbaadanii hawaasa jargii uumuu jedhe jargii jechuu beektaa Tasfaayee hawaasa jargii unconscious wallaala kan of hin hubanne kan of hin beekne kan waan isaa hin hubanne kan lafatti dhaquun jedhu lafa dhufee hin beekne jargiidhuma akkasii qarmattumatti kan deemu ati kana jedhaniinnaan
ani kana kan jedhee kan isaan jedhan fudhatan hawaasa akkasii uumuudha warri nafxeenyaa kan isaan irratti xiyyeeffatanii baay'een gammade kan nuyi yeroo dheeraa irra deddeebinee dubbataa turre nafxeenyummaa kana nafxeenyummaan kamuu qaba inni jalqabaa amaarri nafxeenyummaa ofuma isaa ofitti fudhate harkaan ofitti fudhate irra guddaa nafxeenyummaa waan of keessaa qabuu fi anumati nafxanyaa jedheetu ofitti fudhate nu garuu amma akka Dr. Asaffaan amma jedhetti nus immoo duraan jedhaa turretti nafxeenyummaan dirqiitti dhiigaaf lafee miti jennee dubbataa turre kanaafuu nafxeenyummaan orra yaada babal'ifannoo lafa fudhachuu qabeenya namaa fudhachuu abbaa biyyummaa saba biraa haaluu gadi qabuu cabsuu aadaa namaa agartee xiqqeessanii kan ofii immoo magnify guddisanii agarsiisu isa kana gochuudhaan immoo dantaa siyaasaa dantaa dinagdee dantaa hawaasummaa dantaa aadaa dhibbatti ofii fudhatanii biyyattii akka garaa isaanii gochuudha isa kana nafxeenyummaan dhiigaaf lafee wajjin hidhatan qabu. Waanni amaarri ennaa namni nafxeenyaa dubbatuu fi akka namni madaasaa tuqee utaaluu fi kanadha kan isaan hojjetan. Irra guddoon isaanii warri babal'ifannoo gaggeessanii wanti isaan godhanii nama cabsuu saba biraa cabsanii kan isaanii ol kaasuu waan ta'eefidha isaan dubbachiisa malee nafxeenyummaan dhiigaaf lafee miti. Kan biraa kan achumaan deebii kee deebisa jedhee ani yaadu qoraan godhanii agartee saba kana saba dura maal godhani dura jargii godhani wallaalcha unconscious godhani deebanii qoraan isa yuummoo godhanii inni isan qoraan godhatanii bobeeffatu duula dhaqatu isaan eega wallaalaan kun isaan eegachuudha wallaalaan kun isaan tiksa elaa daangaan kee achi jedhanii daangaa ofii isaanii abjuwatanitti himu. Elaa afaan kee kana warri kana malee kan biraa dubbatanii warra biyya diiganii isaan hin dhaggeeffatiin jiru. Warri aadaa kee finna jedhan warra dhiphoodha isaan hin dhaggeeffatiin jiru. Agartee Itoophiyummaan gabaabaatti isaan torban kana hojjetaa turani. Itoophiyummaa jargii saba jargeessuu wallaalessuu unconscious gochuudha kan isaanii irratti bobba'an. Kanaaf biyyi ifa baasee dubbatee ture gaafa dhufu. Nuyi deebineetu kan wayyaaneenii sabaaf sablammoota jettu sana biyya tokko goonaa biyya tokko gochuu jechuun maa jechuudha. Biyya tokko aadaa tokko isa nuyi dinne sana isa warri nu duraa didan sana isa qaroowwan keenyatti dhuman sana agartee isa tokkeessuu aadaa tokkeessuu afaan tokkeessuu yaada tokkeessuu waan tokko immoo kan nuyi daganne as keessatti surqalbii namaallee tokkeessuu barbaadu. Agartee akka namni itti yaadu akka namni maatii isaayyuu itti bulfatu agartee akka ofii isaanii barbaadan sanatti akka ofii isaanii sanatti moodel nu gochuu barbaadu. Itoophiyummaan akka nafxeenyaatti sabaaf sablammoota moodel gochuudha. Sabaaf sablammoota akkasitti qaruudha. Akkasitti agartee utubanii gad dhaabuudha Itoophiyummaan nuuf galte kun. Kanaafuu dhugaan akkuma jette dhaggeeffadheen ture kan isaan haasa'anii gariin isaanii tokkoffaa Itoophiyaa makanayyuu kanuma qofaatti biyya lafaa hundumaarraa Itoophiyaa waaqatti aantee kan uumamte biyyi kan biraan akka ishee bakka hin qabne maal jedhu sitti fakkaate ኢትዮጵያ የተለየ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን አላት። የሮ አስባኒ ከንዱ በተ ዶክተሮን ሳኒ ነገሰት ሆቴ ፕሬዝዳንት ይሸንጅ ነምተሳ ነገ የተለየ ቃል ኪዳን አላት። ኬንያን ቃል ኪዳን ይንቀቡ ሴኔጋል ቃል ኪዳን ይንቀቡ ቢዮኒ ከምብራናማ አገርቴ ሞርታኒያን ቃል ኪዳን ይንቀቡ ሞዛምቢክ ቃል ኪዳን ይንቀቡ ሞ ኢትዮጵያ መቆፋቲ የተለየ ቃል ኪዳን ያላት ሀገር ስለሆነች Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aaf qabanne asuma irratti goolabna. Torban mata duree biraatiin haga walitti deebinutti lafa nagaa tura.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa hubannoo beektotaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.